Dhimma gaa'ila Ustaaz Ibsaa Hasan irratti suuraalee AI'dhaan hojjetaman irratti Ustaaz Sa'ad Aliyii fi Sheek Abdusalaam Kadir yookaan Sheek Abdusalaam Daawaa dhimma kana wal qabatanii akeekachiisaa fi hubachiisa kennanii jiran. Dargaggeessi tauba hagam fuudhin qallaa gaafa niitii harkaan gaheetiin qananiin banama. Kuni luuxayaan kama qarasuuti kun kacalee dheedhe. Ustaaz Sa'ad Awwalii fi Sheek Abdusalaam Daawaa mufii qabanuu fi dallansuu qaban beeksisanii jiran. Ustaaz Sa'ad Awwal gara laayivii tiktaakiitiin yoo dubbatan Ustaaz Sheek Abdusalaam Kadir ammoo bira ta'anii balaaleffatan. Barsiisaan keenya yookaan daa'iin keenya Ustaaz Ibsaa Hasan fuuchuun isaanii hin beekamu. Dhugaadhas waan sobaa miti dhugaan. Garuu kana sababeeffachuun viidiyoolee garaagaraa, shooppiilee garaagaraa, suuraaleen garaagaraa hojjetamaa jiran Ustaaz Ibsaa hin madaalanii bakka Ustaaz Ibsaa hin madaallee geessitanii haalli kun gaarii miti jechuudhaan Ustaaz Sa'ad Aliyyi irraa dubbatan. Itti dabaluudhaan Sheek Abdusalaam Daawaa yookaan Sheek Abdusalaam Kadir Ustaaz Ibsaatti imaanaa guddaa kenninee jirra. Imaanaa nuti itti kennine kana akka inni baatee bakkaan hin geenye godhaa jirtanii yaa ilmaan kan qotaa jechuudhaan imimmaan cabsanii isin balaaleffatanii jiran. Tokkoffaa irratti suuraan intala kanaa dhimma Ustaaz Ibsaatiin wal qabsiisuun barbaachisaa miti. Intalti biyya Saawudii yookaan biyyoota Arabaa kana keessa hojjetataa jirti. Madaam qimamiidha jechuudha. Dhimma Ustaazaa jiru wanti wal qabatu hin jiru. Ka sadaffataa suuraa kana. Suuraan kun abbaa mana nama biraati. Bakka aruuza biraarraa fidamee dhufe. Malee dhimma Ustaaz Ibsaatiin wanti wal qabatu hin jiru. Kan sadaffataa suuraa kana. Suuraan kunis AI'dhaan dalagame. Suuraan guyyaa sana yookaan viidiyoon guyyaa sana waraabame isa kana qofa. Inni kun viidiyoo Ustaaz Sa'ad waraabanii tiktaakii isaanii jala gadhiisan. Bakka kanatti intalti shamaraa yookaan aruustittiin yookaan jaartiin Ustaaz Ibsaa hin mul'attu. Kan mul'ataa jiru eenyu? Nama fuudhaa jiruu fi hiriyaa nama fuudhaa jiruu kana jechuudha. As keessatti wanni isin hubachuu qabdan Ustaaz Ibsaa jaartii isaanii namni takka arguu hin danda'u. Fakkeenyaaf an arguu hin danda'u. Ati arguu hin dandeessu. Hiriyoonni isaanii hundi arguu hin danda'an. As keessatti wanni isin hubachuu qabdan yoo jaartiin Ustaaz Ibsaa isii kanaa jedhame sammuu namaa keessa isii kana galti. Borkaatee yoo isin waan takka balleessite jaartii Ustaaz Ibsaatu kana balleessite jedhama. Namni Ustaaz Ibsaa hin madaalle takka, namni jaartii isaa dhugaa hin taane takka sammuu kee keessa seenuu qabu. Maaliif ati li'annahu jaartiin Ustaaz Ibsaa sun waan hin beekneef. Sila jaartii Ustaaz Ibsaa kana beekte lakki isiin kun isii kanaa miti isii kanaa jetteeti adda baafachuu dandeessa. Alaa kulli haala intalti biyya Arabaa dalayti. Biyya Arabaa jirti. Isiin illee akkasiin gabbaatee dubbattu sheekotiin kun dirqamsiisanii jiranii aan jaartii Ustaaz Ibsaati miti. Maaliifi sheekotiin kun warri daawaa godhan karaa hundaan, tartiiba hundaan, seera hundaan, bakka hundaan maal ta'uu qabanii? Fakkeenya ta'uu qaban. Fuudha irratti illee fakkeenya ta'uu qaban. Fuudhanii akka fuudhan nama agarsiisuu qaban. Siigalee kanaa jetteeti bultiin gaa'illi daawaadhaaf utubaadha. Bakka namni hin argamnetti immoo gidee nama yaamtan teknooloojii garaagaraa fayyadamtanii haamilee nama cabsuun gaarii miti. Yoo xiqqaate FB irratti namoota gurguddoo jajjabaatu suuraa jaartii Ibsaa jedhee kana boksate jechuudha. Yoo gartan shuuf bakka hundatti akkas jedhanii postataa jiran. Kun gaarii miti, sirrii miti jedheetan amana. Mee Ustaaz Sa'ad Aliyyiitii fi Ustaaz Ibsaa Hasan hariiroo akkamii waliin qaban? Waan ijoollee baalee Allahu bakka mara isitu jira yaa Rabbi na dhagahi. Ta'achi jirtullee, ta'ay jirtullee, tagarana jirtuuf tagarana jirtullee bakka jirtutti afaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جار صدوين بيا بعليكم. بيا بعليكم. قافتك رسول صلوات ربي وسلامه عليه. كمية كسين أمشتون هنقل والله. ترى هنقهرة. يا كل من وانا جايب سنة توجل لبيا تكاجل سفر تكات. سيقاله. داعي جبا الدنيا راسو ديم جاركون. كايو جراوام بكني فستادني. شيخ عبد السلام دعوة
Ustaaz Ibsaan bakka inni itti dhaabbatu waan beekaniif akkasitti bu'anii maqaan isaa kan bannee eegan jechuudha. Sigalee maaliif gahumsa qaba namni kun imaanaa itti kennan qaban. Imaanaa sana hanga inni galmaan gahu wantoota karaatti isaa hambisan karaa jalaa ciran jechuudha. Wantoonni karaa irratti hambisan haala amma deemaa jiru sooshaal miidiyaa irratti. Bakka malli isaan kaa'u arrabsuu keessattuu intalti Nasraa Gursuun jedhamtu kun Ustaaz Ibsaa waan namni hin jenne jettee arrabsite. Kanallee dhagaanii jiran. Ustaaz Ibsaanis Ustaaz Saad Aliyyiitis dhagaanii jiran. Garuu dubbachuun barbaanne irraa. Bakki jara irratti xiyyeeffatanii dubbatan bakka shooppiitii fi bakka suuraa fakkeessuu. Intalti kun ufumaasitti postote gaafa tura. Jaartii Ustaaz Ibsaa jettee. Sanaan booda sooshaal miidiyaa kana raasee namoonni hedduun peejii gurguddaa qaban akka kana fakkeessaniiti postotaa jiran. Waa xiqqoo intalti waan bareedduuf waliif fiduu barbaadanii jechuudha. Sheekotiin yookaan ulamaan daa'iin bareedina fuulaan laaltu. Maallaqaan laaltu. Wanni si laaltu maali? Aqlii, sabaata, imaan, beekumsa. Tana laalti malee waan isin jedhaa jirtan kana intalti waa xiqqoo waan bareedduuf jaartii Ustaaz Ibsaati jedhanii lafa kaasuu kana balaaleffatanii jiranii ani ergaa isaanii fuudhee isiniin gahe isinillee waan kana wajjirraa akka oolchitan abdiin qaba. Ustaaz Abdusalaam yookaan Sheek Abdusalaam Daawaa Sheek Abdusalaam Kadir nama du'aa'iin isaanii yoo kadhatan lafa hin buune. Yoo si abaaranis si balleessuu danda'an. Nama kana dura hin bubbu'in. Nama kana qalbii ofitti hin cabsin. Namni kun yoo ilmoon isaanii tuqame nama gabbee dubbatu miti. Garuu namni diin takka tuqamnaan amma dhimma Ustaaz Ibsaatiif akkas imimmaan lolaasanii bo'aa jiran. Haalli inni deemaa jiru guyyaa gammachuu isaatiin gaddii nutti qabame jedhee. Itti dabaluudhaan viidiyoo kanatu bahe guyyaa sargii isaanii. Maali wanni kun aannan marqaadha moo maali? Naa galuu dhabee mee ijoolleen Arsii yookaan ijoolleen Baalee maali wanni kun guys waan ajaa'ibaati. Namni akkasitti gurbaa kana jaallataa wayyoo dhiifama naa godhaa. Namni akkasitti ustaaza kana jaallataa jaalala akkamii akka isaan qabaniif hawaasni bal'aan mee wanta isaan waliin guuranii dhaqan kan laala. Mee wanti kun aannan moo dhadhaadha moo marqaadha moo naan galle mee warri beektan warri naannoo sanatti dhalatanii aadaa biyya sanaa beektan warri kun guyyaa sargii isaanii walitti qabamee dhufe. Mana abbaa Ustaaz Ibsaatti walitti qabamee jechuudha. Sigalee aadaadha moo naan galle jaalala hawaasni sii qabu hayaa fi wayyaan manaa ka'aa safaraa jalqabaa biyyaa jalqabaa waan jedhame sana nu agarsiisan jechuudha. Nagaan nuu tura.